Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota tiyya kan bakkuma isin jirtanitti nageenyi kiyya kan jaalaa kan kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Adhallee barumsa bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufee kanaafuu osoo kara barumsaa hin seenne duratti chaaneelli kun chaanela haaraa lafa dhufaa jiru guddisaa laayik gootanii hamila jabeessuu sabskraayib gootanii maatiin haa ta'u share gootanii hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Barumsa har'aa kun barumsa namni hedduun isaa beekuu kan duraanis numarti beeknu garuu aappii ajaa'ibaati jechuudha. Aappiin kun aappiin KineMaster jedhama. KineMaster namni wallaalee hin jiru garuu KineMasterii aappii ta'e kan bara 2020 kana Plaastoora keessatti hin argamne eessatti argama akkamitti akka buufannu kan jettaniif isin agarsiisa. Aappiin kun aappii bareedaa jechuudha. Kanaafuu iddoo hedduullee baay'ee isin jalaa hin qabatu, iddoo xiqqaa qabata jechuudha. Haga meegabaayitii 26 qofa kan qabatu aappii bareedaa kan akka isin feetanitti bifa professional ta'een itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu kara viidiyoo tanaa hin seenne duratti laayik gootanii jabeessuu, sabskraayib gootanii maatiin haa ta'u share gootanii hiriyoota keessan biraan geettanii hordoftoota na baay'isuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaafuu aappiin kun bifti isaa kanuma jechuu kan amman qaqqabee deemu kana jechuudha. KineMasteridha jechuudha. KineMasterii aappii ta'e akkamitti argannaa, eessaa argannaa yoo jettan KineMasterii aappii ta'e oriijinaala kana Pilaastoorii keessatti hin argamu, Kiroomii fi Googilii keessatti argama, intarneeta keessatti argama jechuudha. Kanaafuu intarneeta keessa fakkeenyaaf Kiroomii keessallee seentanii argatuu dandeettanii, Googilii keessallee argatuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu amma Kiroomii keessaa seennu. Kiroomii keessaa akkuma seennan KineMaster jennee itti barreessine jechuudha. KineMaster Gold jennee itti barreessina. Nu dhufee jira bifa kanaan KineMaster Gold jettanii itti barreessanii saarji gootan jechuudha. Egaa saarji gootan bifa kanaan isinii baasa hordoftoota akkuma inni akkatti isinii baaseen linkii isaa awwalaa kana jechuudha. Download KineMaster Gold application free no watermark to bara 2022 kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Akkuma kilik itti gootan bifa kanaan isinii fida. Inni isinii fidee ol ooftan jechuudha. Akkuma ol ooftaniin download KineMaster Gold application kan jedhu isinii fida. Isuma irratti haaluma salphaan kilik gootanii gaxxuutanii yoo jettan isinii buusa. Kanaafuu viidiyoo tan akkuma laaltaniin share, subscribe gootanii hordoftoota na baay'isuu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaaneelli kunis chaanela haaraa waan ta'eef laayikii itti baay'essaa, hamila jabeessaa, walaa guddifnoo, sabskraayibii wal godhaa, nallee godhaa isiniin jedha hordoftoota. Kanaafuu wanta barbaachisu, wanta barbaaddan, wanta akka isiniif qabadhee dhufu barbaaddan koomentii jalatti naa barreessaa. Bye bye.